Obboleessatu dhugaa jirtu dubbachaa jira malee intalli humaayyuu isheetti fakkaatee hin jiru jechuudha. Abiraan Fiqir faan akkas ta'uusaa fi egaa hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha. Mana kanaaf haaraa kan taatan like subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Egaa viidiyoon guyyaa kaleessaa mana heermiitti gadhiifame akkuma beekamu Abrahaamii ani ofin beeku jechuudhaan dhufee jira jechuudha. Gaafa kun hunduu raawwatame ofin beeku jedhee jira jechuudha. Dhugaa rabbii kana sobeetudha jechuudha. Kan jira miti heermiidhaan hamma ishee argateetu asinii galee. Wanti kun utuu ruuttaa bira ta'ee ruuttaan hin goyyomsamtuu fi heermiin garuu waanuma inni jee waan amantuufidha kan inni haqee ammallee ani ofin beeku jee jechuudha. Namni ofin beekne makiinaa oofaa. Okay, gaafa kana dura gaafa kan mana ruuttaa faa yeroo jiru iyyeen Efreemtu oofaa fi innin oofne makiinaa Efreemtu oofa. Garuu guyyaa gaafa Fiqiriin mana mataa geessanii sana gaafa sana makiinaa keessatti gochaa turan sana gaafa sana ofiisaa oofaa ture makiinaa. Gaafa makiinaa keessatti hojii ta'e hojjetanis isumadha jechuudha malee nama biraa miti. Haadha namni of hin beekne akkamitti makiinaa oofaa shuwaada jechuun dhugaa rabbi kana giraasini naggaabba hordoftoota kiyya. Kanaafi Abrahaam beeka jechuudha waan godhu hundumaayyuu beeka gin Abrahaam of qabu hin beeku dubartoota argee wajjiniin kufuudha kan inni beeku. Namoonni baay'een garuu kan isaan jechaa jiranii ruuttaatu erge indee ruuttaan aqiitii Fiqir jaalallee keeshee durii faana ciisi jetti hin jettu dhugaa rabbii. In barbaaddiin ikkoo ruuttaan ikkoo Abrahaamitti araaramuu barbaaddi. Heermiidhaan gidduu keenyaa bayii ofitti naraarsadhaa abbaa mucaa kootii naaf haa deebi'u kan isheen jettee loltu waan jaallattuuf miti. Akkamittiin dubartii biraadhaan immoo deemiitii faana ciisii uteelaa deemiitii faana makiinaa keessatti faana waan ta'e go'i jettee ergiti jechuun dandeessu. Maaliif hin qannaati kaa indee abba mana ishee waan ta'eef hin qannaati. Kanaaf wanta kana ruuttiin harka keessaan qabdu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf harka keessaan qabdu akkan ilaalaa jirutti jechuudha. Umasaa maal akka ta'u hin beeknu gin immoo harka keessaan qabdu dubbii kana keessaa. Abrahaamii heermiidhaanii nan jaalladha jaa garuu heermiin jaallatu nan kabaja jaa garuu hin kabajuuni. Kabajni hunda caalu maa inni beektu namni kabaja jira miti jaalalli hunda caalu kabajni hunda caalu maa inni wanta isheen jibbite jibbuu wanta inni jibbe jibbuudha. Abrahaam guyyaa tokkoyyuu heermii faana akka jaalallee ta'aniin beekan. Kan isaanii baqa gadhiisanii eegga wal arganiiti viidiyoo isaan gadhiisan hundumtu gidduu isaaniitti lola malee guyyaa tokko Fiqirii hojjetaniin beekani jaalala hojjetaniin beekani jechuudha. So kanaafi heermiidhaan hin jaallatu. Heermiidhaan kan inni barbaadu zimbiloo baqa yerootti dabarfachuuf dhugaa rabbi kana yerootti dabarfachuuf aarii ruuttaa itti ba'uuf malee mucaan kun heermeerraa hin barbaadu jechuudha. Abrahaam ergitan nyaata inni isinitti nima hin barbaadu. Utuu barbaada ta'ee ni kabaja. Utuu barbaada ta'ee baqa wanta isheen hin go'iin jette go'a ture. Ishee yeroo baay'ee irra deddeebitee Fiqiriin isin argini ruuttaa ani isin qaxariini isaan faana hin dhaabbatini kana booddee jireenya kee jiraadhu jettee heermeellaan kana dura gorsitee ni turte. Taadaa utuun jaallata ta'ee gorsa ishee maaf hin fudhannire? Akkasii jechuudha. Ruuttaanii Abrahaamiif ifama gochuu diddee ruuttaan akkasii jedhanii namoonni baay'een kan isheerratti ka'anii amma ruuttaarratti ka'anii kan ruuttaarratti duulanii hojjetan viidiyoo garagaraa barreeffaman kan ishee arrabsan jiru. Ruuttaan xiniqqaaqeedhaan deemti waan gootu hundumaa beekti. Abrahaam dhaabbatee dubartii tokkoof amanamaa akka hin taane waan beektuuf yeroo sanatti ifama isaa fudhachuu hin dandeenye. Abrahaam ikkoo yeroo baay'ee miila isheetti kufee ifama jeera. Abrahaam ikkoo yeroo baay'ee deddeebi'ee mana gaafa bitee fi ifama jeera ergasii ifama jeera gin ruuttaan hin taqabballe. Maaliif Abrahaam ifama je'a malee gin dubartoota gidduu jira. Dubartoota gidduu dhaabee gara jireenya isaa gara ruuttaatti hin deebine. Achuma gidduu dhaabateetu akkan inni ifama je'uuni. Ruuttaan immoo sana taqabbaluu hin dandeessu. Dubartoota biraa haasofsiisaa ishee faana jiraachaa hin dandeessu isheen kana. Maaliif tidaarii isheef amanamtuu ta'uu barbaaddi isinii galee amanamtuu ta'uu barbaaddi. Kanaafidha ruuttaan wanti isheen Abrahaam irraa jibbite kanadha. Yeroo baay'een dubbatteetti
Abrahaam durii fi Abrahaam ammaa tokko miti jetti. Ugumadha tokko miti. Abrahaam dura akkas miti. Yabaasee bara kanammoo dhugaa rabbi dubartoota qaqqayyaruutti baay'ate jechuudha hojiinsaa. Kanaafi heermiin dhugaa rabbi kana ammayyuu laala fiqir faana akkas ta'e ግን maal jetti bordeebii kottu sin taqabbala bordeebii kottu dubbii kee amanee si fudhadha jaalalaktiin deebinaa ilaala fiqir faana aqee guyyaa lama hoteela kan bulee viidiyoo kan waraabde fiqir heermiin galu ammallee garaa isheen kutan ammallee laala yoo deebitee ufte gaafa sana sin taqabbala jette jaalala kees waan hundumaa keeyyuu sin hubadhaa jetteeni na hubadhu gaafa inni joo sin hubadhaa jetteeni bakka amma Abrahaami heermii ruutaatu iseeyyuu fiqiratu iseeyyuu dubartii biraa faanatu ciisee utummoo deebi'ee gara heermii deemee heermiin kanan fudhatti jechuudha maaliif ammas wanti kun ta'aa jira ka fiqir faana guyyaa amma kana kan bulee ishiittee amantee ammasi kan taqabalaa jirtu bor Abrahaam waan barbaade yoo go'eeyyuu homaayyuutti fakkaatu jechuudha heermiitti gin maaliif nama isheen kabajne keessatti nama jira miti nama isheen jaallanni faana maaliif deemti dhugaa rabbi kana gin maaliin tuqeera mucaan kuni nama dhibu hordoftoota kiyya dhugaa rabbi kana anaan baay'ee na dhiba ruutaan ikkoo danazii jette kana dura ugumashee jette heermiin agaadha beektu ila utuu argitu ilaaltee bira dabarti utuu ageessu tuffattee bira dabarti yeroo jaalalleen ishee hoteela dubartii jimbulu laala bataamir utuu ana ta'e bataamir danda'amu ajjaalam inde ugaarabbi kana laphee ishee bilaateeru dubartoota hundaaf haalaatu jenna maal jennari እና obboleessi ishee garuu amma akkuma argaa jirtan obboleessi ishee waan dubbii ciccimaa dubbate yaa sirriidha dhugaa rabbii dhugaasaa jee utuu ishee jaallata ta'e utuu ishee kabaja ta'e silaa kana hundumaa keessa isheen gashu ture guyyaa tokko iyyuu karaa heermii sirriidha irri ufee heermeelaan akkas goote jee hin beeku dubbiin kan ka'u garuma Abrahaamidha Abrahaam amanamaa miti ila ati amanamtuu taateetta isaaf heermii gin inni siif amanamaan jiru inni koo sirratti dubartii biraa akkuma ruutaa irratti siitiin fide sirratti immoo fiqiriin fide si galee I don't know maaliif akka isheef hin galleen beeku እግዚአብሔርን ለምንድን ነው ግን በቃ ኡማ ተኩዩን ገሉፍ ምንም አይገባትም እኮ የሆነ ደነዝ ጋርቢን ግን waan hundumaa fiyyuu rabbi dhugaa rabbi sammuu isheef yaabanu dubartii taatee akka kana irratti haasa'ama yeroo dhiira faana deemtu baxaamitti nulfaata shi dhugaa rabbi anaaf nulfaata jechuudha akka kootti akka nam tokko akka anaatti nulfaata sinii galee daaniin immoo ashqabaaciidha jechuudha akkuma beektan kana dura daaniin ruutaa fi abrishin araarsa jee ashqaabbataa ture jechuudha amma immoo deebi'ee bahee gidduu isaaniiti gara heermii goree jechuudha maaliif akka ta'e hin beeku ani miidhama heermiitu isa gammachiiseetu ta'e hin beeku Abrahaam eegga akkas badii kana hunduma dalagee eegga makiinaa keessa taa'ee kana waan akkasii dalagee eegga hoteela deemee erga fiqirfaan akkas ta'eeyyuu ifama go'ii fi isin adda baasuufi jaa isin adda baasuuf kan isaan adda baasuuf yoo ta'e amma fakkeenyaaf heermii fi abrishiin adda baasuudhaaf yoo ta'e taada Abrahaam ofiisaa deeme malee isaantu itti dhaqeere akkuma argine makiinaa keessatti Abrahaamumadha kan makiinaa oofu Abrahaamudha kan fiqirfaana fiqrii hojjete jechuudha like inniyyuu keessaa qaba kaa caawwataa sana keessaa jechuudha Abrahaamiyyuu akkas taanaan dhugaa rabbi kana I don't know dhugaa rabbi akka ani jechaa jiru kanatti yoo sinii galee jiraate hordoftoota kiyya Abrahaamuu fiqirfaana walii galeetu jechaan jiraan maaliif ofiisaa of danda'ee deemaa jira kan dhukkubsanne bargit gisee akka ruutaa bira jiru utuu ta'e gisee ruutaa bira jiru makiinaa ofiin oofatu
Efreemtu oofaa fi too akkas ta'eera ta'e namni baay'een isa amanuu danda'a. Kana garuu akkamitti isa amanamaa? Akkamitti amanamame namni ofiisaa makiinaa oofu ani joonjeen ani na obaasanii tu'a.